hin qaanamne immoo qanama dhukkubaa dhuddii jedhan mucayyooni gurbaan na fuudhu malee hin galusi hin ba'usi jetti sagalee kootti qabee wallaahi naa deebisuu diddee amma haannaa gaafadde jennaan isheen silayyuu si jalaa hin qabdu ati na komatta jedheetanii sitti kenne malee naan jetti sagalee sadiin itti qabe wallaahi hin dhaggeeffatti garuu deebisuu diddee jechuudha hin qaanfattu kun waan biyya baateef irraanfattee dhugaa rabbii ajaa'iba dhugaa rabbii mee sagalee haannaatti sin dabarsa sagalee haana dhaggeeffadhaa. Deebisnee dhaggeeffattee tachumaan callistee maqaa koo sitti maxxee garuu akka yuutuubii irra baasee ittiin himne ani dubbanne hin beektu miti jedhe maayitti beekti dalagu garbina jalaa diddee na jalaa diddee zim jettee bakka dhaggeeffattee wajjimmaa jimmiitee taate dhimma seeti kamaaltu na rakkise ana see gargaaruudhaaf malee sila ijoolleen keenya dhaqanii hafuudhanii jedhe waan sedii obboleettii kootiyyuu himee dhaqanii hafuudhanii yennaani rakkoon qabu lookeeshinii ergattu malee dhugumaan akkas taate taanaan biyya galtu. As keessatti ijoollee warri deddeesse iyyuu rakkachaa jirti dalagaan hin jiru hojiin dhabamee jira. Akkamitti as keessatti deessiree ergi firaan qabaanne haa galtu rakkoon qabu dhaqanii hafuudhanii naan jettee obboleettiin koo isheen immoo tasan dala koo na jalaa diddee dhugaa rabbise garuu sagalee koo dhaggeeffatteetti tarii hin barte natti fakkaata akkati sagalee maannoo naalaatte jechuudha lakkoofsase baroo isheen oolle dhugaa rabbii Lubbuu akkamii jirtaa jira galata rabbii baga jiraattee sitti meeraanoo durayyuu akkuma ati na amantuuf malee yoo ati tarii akkuma ijoollee namoota tokko shakkita yoo ta'e ijeen lakkoofsa ishee sii kenne malee sitti himeera akka isheen si jalaa hin qabne hin beeka maaliifi isheen hawwii ishee tokkoffaa akkuma siin mucaa sana balleessu lammaffaa immoo gurbaan sun faa naa fuudhuu waan akkasii odeessiti waan ta'eefi lakkoofsa ishee namatti laachuu hin barbaanne isheen. Anatu sii kenne malee isheen lakkoofsa ishee namatti laachuu hin barbaanne bagayyuu dhiifte ati dhugaa rabbiitu aniyyuu hin dhiisaa aniyyuu amma otoo isheen asii deemte hin deemte rabittiin hin gashiti amma ramadaanii kanaaf mana qulqulleessitti malee mana haadha isheetti deebisti aniyyuu sodaachaa hin jira maaliif beekta isheen amma mucaa gaafatte viidiyoo kiyya ganama hojjedhee mi'ani dhaggeeffatte jee yaada viidiyoo kiyya dhaggeeffattes viidiyoon ganama gadhiise ilaaluu dandeessa. Isheen na fuudhi jettee gaafatte jedha asirratti hin fuudhuu birrii na sii kenna akka barbaadde yoo taate dantaa hin qabu naan jee jettee natti himtee turte akkasii isheen akka isa fuudhu barbaaddee turte waan akkasii ani waan isheen akkanatti yaaddeettu rabbiin haa beeku qoricha nyaachisee waa'ee asiira keessa waa buuse na fakkaata isheen garuu biizaa nyaadhee naan jette biizaa nyaadheeraa. Asiiras dhugee beeka garuu guyyaa sana miti naan jette guyyaa sana garuu biizaa nyaadheera naan jette akkasii siin jaqaaletti jedhan akkuma na amantuuf sitti erge malee lakkoofsa ishee hin beeka akka isheen si jala hin qabne hin sodaatti irra caalaatti immoo obboleessi ishee faa Dubaayii jira beekte obboleessi kee Dubaayii jira waggaa 2 fixeera naan jette. Inni faa otoo agee maannaan ji'aa jetti beekta kanaaf iyyuu hin shakkiti ani kanaaf irra caala suuraa isheellee baasuu dhiise beekte suuraa ishee yoo baase tarii obboleessi ishee faa ishee beeka waan ta'eef jedhee wal sataruun wayee jedha jedheeni akkasii yoo na danda'ame gara biyya akka isheen goltu gochaan jira siin jedha isi bakka argi isheen si jalaa qabuu didde anummaan sitti hima waan isheen irra geesse hadhallee gorsaa ooree gara biyyatti akka isheen galtuun gochaa jira siin jedha. Irruma fooqii irra jirti waan ta'eef ani ofii kooyyuu nan sodaadhe beekta maaliif yaadi mana jiru kana keessa yoo tarii isheen achi jara achitti himte isheen gurbaa sanatti waan jechuun fedhii isheetiin waan kana waan gooteef tarii isatti himuu dandeessi silkiin faallee hidhaa yoo ta'an hidhaa sanallee hin beeku beekte kanaaf jedhaadhallee gadi ishee waamee ture silkichuma ijoolleen koominti jalatti narratti barreessitee turte akkatti silkiin hidhamee hiikamu. Yookaas immoo akkatti hidhaansaa beekamu ijoolleen natti himtee turte ishee irraa fuudhee ilaala jee har'a isheen gadi dhufne aniin sobu itoo isheen gadi dhuftee dubbii irraa agayeera ta'e aniyyuu viidiyoo viidiyoon hojjenne maaliif akkasumatti lafaa bu'een hojjedhu jedheen dhiisee yoo isheen boruufte hin beeku malee har'a isheen agarree arabittiin irruma fooqii irra jirti waan ta'eef achumaa hojii hojjetti isheen yeroo tokko malee
gadi dhuftu yeroo meeshaa fa'aa ol fuutu yeroo si balaa hagattu akkasii aniyyuu yaadaan jira siin jedhayyuu maaliif beektaa hin beekamu maaltu si gashee waan akkasii hojjettee naan jechuu danda'u bakkeellee ijoolleen koominti jalatti haa badduu jechuu jiranii ani sodaadhe ofii kiyyaa siin jedha akkuma duraan ofii ishee eegaltetti ofiyyuma ishee haa xumurattu rabbiin ishee haa gargaaru akkana siin jedha malee ani fala dhabeetanii nan gaafa duraa viidiyoo ishee hojjedhe. Akkasii waan isheen jala qabu isteef hin aarinati wanti seete moo afaanuma arabaayu sirriitti hin beektu barreeffama waggaa fitti siin jedha. Maali kun fixattuun dhugaa rabbii sagalee kiyya dhaggeeffattee zim jette bar kun tuffiidha dhugaa rabbii ani siyaa baasanii siyaa deemsisanii obboloonni koo siin jiru waan ta'eef lookeeshinii hergadhuutii haannaatti mii deemi mana sanaayii si ajjeesuu danda'u kana dhageenyaan immoo qaxiyyi sugituu harabi sinniiftu atiin qoosiin ta'ii teessee hin qoosinii dafiitii baafadhu lubbuu kee hin jedheen dhugaa rabbii namni rakkoo keessa jiru silaa beektaa furmaata argadde jedhee ba'ee deema nama tokko hin beektu as keessaa kan isheen qabdu obboleessa tokko bichaa Dubaayidhaa qabdeedhani. Mee mucayyoon maal taate nagaadha moo nagaa miti? Sanuu bar abbaa mana biyyaa qabdi baroota abbaa mana biyyaa qabdu hin deemu isan jaalladhe jetteetti haannaan dhugaa rabbii hin deemu isan naqaa naa fuudhu attamitti naa fuudhu itti kun lubbuu ishee dhabuuf moo maali kun horro bal'aan dhugaa rabbii? Ijoolleen tokko koomentii jalatti arrabsaa jirtu koo dhugaa qabdu dhugaa rabbii ilaali hin deemu meetti mittiin itu ulfooftee ergi ulfishee barame hin deemu jettee intinii taate ooganoofti dhugaa rabbii sagalee kana gaafa dhaggeeffadhe hedduu tokko na dhibe jechuudha hannaan illee viidiyoo see waraabdeeyyuu na ergitee turte kaleessa argeen ture viidiyoo mucattitti jechuudha hedduu tokko nama garrama dhugaa rabbii garuu intaloon hin bareeddiiyyuu beetta gurbaan kanaaf itti onnu. Garuun fuudhee garuu hin bareeddi intaloon dhugaa rabbii bareedina kanan bareeddi kanaaf iyyuu dhaqee qaqqabe natti fakkaata namtichi garuu jechuudha isheen kaayyoo biyyaa baatee firraanfattee sanuu abbaa mana biyyaa qabdu ani isa dhiisee deemuu hin danda'u ani isa baay'een jaalladhe jettee laal waa'ee jireenyaa waan tokko waan keessa beekte hin qabdu dhugaa rabbii ijoollee keenya of eegaa malee kun tarii wayii obaase natti fakkaata waa obaasuun oolleetti haannaan waa obaasuun oollee jettee. Waan tokko iyyuu no baafne siluma xurukutamtuudha dhugaa rabbii darbatamtuun tokko jira bar ijoollee kan biyyaa baatee akka hin taane taatutu jireenya isheen jijjiirratanii dhiira duukaa fi jirti bar badiin tokko dhugaa akka kana maqaan balleessite mucayyoon dhugaa rabbii maqaan nyaatteeyyu anna aarsitee dhugaa rabbii aaree gubadhee sagalee koo dhaggeeffattee callistee maan nama tuffatti kan tuffatantu nama tuffata dhugaa rabbii mee furmaata argattee hin deemtu. Hin deemuu dhabar gurbaan jaalladhee dhabar gurbaan jaalladhee eessan naqa dhiisee jechuu seeti bar kan isheen callistee jechuu subhaanallah wallaa rabbi si haa qajeelchu nagaa miti kana ittiin ajjeesuudha dhugaa rabbi maalan jeeree kun ittiin duudha ittiin duuti maal gootere hin deemottee jedhani gurbaa dhiisee hin deemottee jedhani gurbaadhaan na fuudhi jetteedhan gurbaa immoo tamitiin shaqaalaa fuudha jedhan subhaanallah rabbi si haa qajeelchu obbo wallaahi.